السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتوتا وردفتوتا على أروضات أرس جرجرته وجرحتني أن اللي جرجلت ربي الحمد لله رب العالمين. بقربين قويا جالة ما في كبجما قويا جماعتين ولما نجين سنين جدا اتيان سودان عرف وان قباب دتوكو سنيف كبادير في دنجرا ولا كلام يعني وان سنيف وريق اللي وسنسم مراقبو كان رامو كان عداتي يعني كان أفكياف وان قدشو في ديف فالدرجة سنتي قد سنبودا سن اللي سنعرسيسا اتفايدا منا من فيتني وزراتن اتفايدا منا ديسو جتولا isani foreegemo video darbe keessatti akka video channel keenya kan nigdiitti deeffannu kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeesseen ture kutaa lammaffaa inshallah guyyaadhaan kan qabadhee isiniif dhufu ta'a biiznallah ammallee kan isin agarsiisu waa'ee sanaan kan wal qabateedha. Fakkeenyaa fi paayimentii tokko yoo uummanne yaani jalqaba irratti seetingii tokko yeroo uummannu seetingii sanarratti wanti nuti gunne paayimentii irra nuuf gala. Paayimentii immoo bakka nuti itti argannu Google keessaayi. Google keessaa paayimentii ni arganna. Google AdSense keessa seenne jechuudha. Kun duraan irra seenne keetan irraa waan beef kun ni barreessitu Google AdSense kun jalqaba irratti barreeffamee jira jechuudha. Isinleen akkasitti ni barreessitu baadisan sarchii ni gootu. Fakkeenyaaf yaani paayimentii jalqabaa seetingii dhumaan jijjiire jechuudha. Fakkeenyaaf seetingiin kan koo yeroo jalqabaa biyyan keessa jiruunidha kan inni guutame. Sababa saniif seetingii kiyya jijjiiree hin jira. Seetingiin kiyya gaafa jijjiiramu immoo ammas paayimentii naaf jijjiirame sanitti fayyadamuun barbaanne paayimentii sana jijjiiruudhaaf seetingii jijjiiruu irratti ammate yaalii godheera. Yaalii an godhe suni sababa biyyi tokkicha ta'eef milkaa'uu hin dandeenye. Seetingii sanallee akka jijjiirrattan inshallah kan isinitti agarsiisu ta'a. Yoo biyyi tokko hin taane dhumarratti isinii jijjiira. Yoo biyyi tokko ta'e garuu isiniif jijjiiruu irratti akkuma ani milkoofne milkaa'uu dhiisuu dandeessu. Yoo milkaa'uu baattan gara isa jalqabaatti deebifattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf paayimentiin kun isa yeroo jalqabaa foormii guutameedha. Sababiin an jijjiiruu fedheefis kun paayimentii keessa galee inni isin agarsiisa. Inni ittiin koodaataa waan ta'eef adonaas jechuu danda'a. Sababiin jijjiiruu fedheef waan biraaf osoo hin taane riijinitti kana jijjiiruu waan dadhabeef seetingii guutuun jijjiire jechuudha. Yaani riijiniin abadan jijjiiramuu hin danda'u paayimentii irraa jechuudha. Seetingii irraan yoo jijjiirte akkuma gaafa jalqabaa yoo deebistee monitaayizii taasiftee malee jechuudha. Kanaaf amma kan itti jijjiiramee irratti hojjedhaa ture garuu kan itti fayyadamuu hin feene isa keessa isin seensisa. Isa keessa seenuudhaaf kun chaanalichi isa kanaadha. Obsaan eegaa sababa ittiin keenya xiqqoo si hangana qabuuf. Alaasitti kunoo akkan verifaayi godhu yuuna eeyyamee jira jechuudha. Birriin kiyya guutee jechuudha. Yaani jijjiiramuun isaas yeroo dhiyoo keessatti akkuma viidiyoo darbe keessatti dubbadhee argitanii jirtu. Amma paayimentii sana keessa seenuudhaaf paayimenticha sana keessa seennee paayimenticha dileetii gochuun barbaade anam. Paayimenticha akka itti dileetii goonu waliin ilaallaa. Isinillee paayimentii sana fayyadamuu yoo hin feene akka itti dileetii gootanuu asumaan ni bartu jechuudha. Profaayilii san paayimentii irrayyuu profaayilii paayimentii sanii fakkeenyaaf profaayiliin akkuma sanatti taa'ee kan isin jijjiirtan amma fakkeenyaaf lakkoofsi paayimentii kiyyaa kanadha miti yoo hin jijjiirre lakkoofsi hin jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti waa tokko ittiin jijjiiraa irratti barreeffamuma kana fidee deebisee kaa'aa koppii godhetan garuu lakkoofsa kana lakkoofsa lama jedhee jiru lakkoofsa tokko ittiin deebisa. Maaliif kana akkanumaan jijjiiruun ni danda'a. Asirra bakka iskiriiptoo san tuqxee lakkoofsa isii kana qofadha kan hin jijjiiru amma fuuldura keessanitti jechuudha. Garuu jara kana hunda jaraayyuu jijjiiruun ni danda'ama. Kan jijjiiramuu hin dandeenye isa kamidha? Bas kanadha.
payment profile si jettu kanaafi regioniin kun abadan jijjiiramuu hin danda'u. Yoo tuqxu qalamiin qabu waan ta'eef jijjiiruu hin dandeessu. Garuu bakka YouTube channel keessan keessa seentanii manage my channel bakka jedhu sana yoo tuqxanii bakka kana yeroo isin fidu regionii kana jijjiiruu ni dandeessu. Achitti jijjiiramee isinitti mul'ata malee AdSense irra yoo seentan abadan hin jijjiiramu. Yaalii baay'ee godheen jira waan ta'eef abadan jijjiiramuu hin danda'u. Ani amma kana jijjiiruu waan fedheefi maaliif fayyadama? Payment kana fayyadamuun feene jechuudha. Sababan fayyadamuun feeneefi manage payment hin tuqa. Hanga xumuraatti niin deema. Maaleeshi manage payment osoo hin taane payment dhuma irratti hin deebi'a. Amma payment information irra jira miti. Payment dhuma jalqabaatti deebi'etu account setting keessanii seena. Setting payment keessanii seena. Bakka sanitti address kan jedhu waan naaf hin kennamneef as fedhin jira. Channel keessadhaan kan jiru manage your Google account jedhuun tuqa. San keessaa kun hoominaa fidee jira. Personal information, data and premises, secretary, people and sharing, payment and subscription. Isi kanatti buutu. Isi kanatti yoo buutanii asti kun payment mozad kan jedhu jira. Isatti buutu. Kuno bakka ammaa fidee jira. Bakka amma akka ammaatti nan finne as iddoo kanadha kan inni fidee jiru. Inni kun yoo isin monetize taatanii yookaan birrii keessaniin guuttanne akkanatti isinii fiduu dhiisuu danda'a. Duwwaa isiniif ta'uu danda'a barreeffamni kun yaani add payment method kan jedhu kun jiraachuu dhibuu danda'a. Sababiin isaas sababa ammallee monetizing keessan bakka formiin guutamuu hin geenyedhaaf. Bakka kana dhufnee isi kana tuqnaa. Rog-sadetti kanaa jechuudha. Setting isi jettu kana tuqnaa. Kuno bakka nama sanitti agarsiise akkasitti naa dhufee jira. Asitti yoo biyya biraa ta'e illee yoo fakkeenyaaf biyya biraarraa gara biyya keenyaatti jijjiirrachuu feetan biyya keenyarraa gara biyya biraatti jijjiirrachuu feetanii asitti mallattoo iskiriptoo ni argitu ni jijjiirtu illee. Fakkeenyaaf kuno you need to create a new payment profile jedhee na gaafataa jira. Profaayilii biraa uummachuu feeta. Yoo ta'e create new profile jettanii tuqxu. Profaayilii biraa uummachuu ni dandeessu jechuudha. Lakkoofsi intanaa kun illee jijjiirame jechuudha. Lakkoofsi payment kun illee jijjiirame. Garuu AdSense irratti abadan ba'ee isiniif hin mul'atu. Sababiin isaas isa jalqaba irratti guutameetu mul'ata waan ta'eef iyyuu. Kanas jijjiiruudhaaf yoo barbaadan kun akkasitti mallattoo iskiriptoo tuqxanii waan feetan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Inni kun isa kanallee inshallah viidiyoo itti aanu keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a. United States text information kan jedhu jechuudha. Akkamitti akka guutamu dogongoraan otoo nuumin akkatti guunnu kan isinitti agarsiisu ta'a inshallah. Ammaaf garuu an paymentii kana dileetii gochuudha kan hin barbaade. Paymentii kana dileetiin godhaa. Paymentii kana dileetii gochuudhaaf callisee dhumaan gadi hin deema. Kun asitti maal jedhee jira? Close payment profile jedhee jira. Isittiin bu'aa. Isitti yeroo bu'u akka ramzii yaani paaswordii emailii kootii akkanitti naqu na gaafata. Paaswordii emailii kootii itti naqa. Kun paaswordii emailii kootii itti naqeetiin jira. Asitti kunoo sababa gubduuf taraatti sii naqa. Isi kana rog-sadetti si gaddeebite kana yoo tuqxu
sababa gubduuf taraatti ni naqa. Keessaa kan sababa jettee yaaddu fudhatta. Angaruu I don't want Google to store my payment information jedhee tan tuqa. Continue ittiin dabala. Amma ni gubataa jechuudha. Baadaan gubee garuu kireetiin godha fuulduruma keessanitti. Kan akkasitti yeroo naqee continue tuqee close payment profile jedhee naaf fidee jira. Never jedhee jira. Yoo gubuun barbaanne fakkeenyaaf amma isin barsiisee irraa bahuu yoon fedhe never kana tuqee duddubbatti deebi'atan paymentiin kun naaf ta'uu danda'a jechuudha. An garuu gubuudha kan hin barbaade waan ta'eef isi kanan tuqa. Yaani osoo isinitti agarsiisee bahuu fedhe isi kana yoon tuqee duddubbatti hin deebi'a jechuudha. Isis tuquu dhiisee ammas kun baakii isi kanaan yoon duddubbatti deebi'ee amma ammaatti deemiidhaaf na jalaa gubachuu hin danda'u jechuudha. Yoo feetan duddubbatti deebi'ee isin agarsiisuu hin danda'a. Garuu duddubbatti deebi'u jechuun immoo ammas paaswordii si gaafata waan hunda si gaafata bakka jalqabaatti si deebisee jechuudha. Kanaaf viidiyoo ammas sa'aatii isin irratti gubuu fudhachuus ni danda'a. Garuu fuuldura keessanitti hojjedhee isin agarsiisuu waan fedheef immoo sa'aatiin nutti gubata jettanii fudhatinaaga. Seetingii. Kana iddoo ammaatti na deebisee jira. Close payment profile naqee emailii kiyya naaf fideera. Paaswordiitti naqeera. Next tuqeen jira. Cufuun fedhe waan ta'eef iyyuu kun sababaan cufuu fedhee fi itti naqetanu ni cufaa jechuudha. Continue. Close my payment. Asirratti osoo sekendiin turin gara antanaatti nageessa gara emailii kootii nageessee maaliif akka gubame deemee natti hima. Yaani paymentiin kee gubameera jedhee jechuudha. Ammas deebisee kireetii gochuun fedha waan ta'eef kireetii godhee kan isin agarsiisu ta'a. Kun asittiin turree deebii naaf fidee jira. You have closed your Google payment jedhee achi kee ammas kaansiliidhaanis naaf fidee jira. Contact as jedhees jira. Andeemeetuun Google irra seenee Google irratti paymentii kiyya kan lammaffaa kan hin fedhe jechuudha. Kireetii godhee isinitti agarsiisa. Kun akka inni gubateef akka inni qaqqabadduudha kan naaf fide jechuudha. Yaani dogongoraan osoo namni na jalaa gubee handa fi qaqqabachuun hin danda'a jechuudha. Emailii kiyya irratti achumaan sekenditti aan gubee keessatti naa dhufa. Kun ana tokko keessa galuuf ture malee daqiiqaa 32 irratti akkan gubee achumaan naaf fide. Kun ammoo Google irratti deebiitiin jira. Paymentii kiyya irra seenuudhaaf akkuma silaa Google AdSense jedheetiin barreessaa. Kun Google AdSense jedhee barreessee jira. Sarchii gochuutti jira. Kun sarchii godhaa jira. Kan isa duraatti na fidee waan jiruuf ani immoo isatti jijjiirameedha kan hin tuqu. Kan isa keessallee na seensisaa jira. Yeroon dhufee irra seenu maqaa san irra yeroon seenu kun akkasitti naaf fidee jira. Si ta'uuf maaliif akka gubateef yaani akkan kireetii godhuu jechuudha. Asirratti ittiin guutaa jechuudhaan maqaa emailii kiyyaati kan inni naaf fidee. Garuu maqaa emailii kiyyaan fayyadamu waan ta'eef kun akkuma isin argitan fuuldura keessanitti Roozaa Sammaan kun kan duraan barreeffame waan jiruuf isatti naquu hin danda'a jechuudha. Akka jirutti kun 92 gara 91tti jijjiiruun fedha jedheen ture miti kun akkasitti fideen jira. Kun hundi isaayyuutti guutiitiin jira jechuudha. Kun akkasitti dhufnaa dhufee jira sirrii ta'ee jechuudha. Paymentii kiyya san jalqaba gube amma kun akkasitti guuteen jira. Sanbit isheettuun tuqa. Kun
gubdanus deebifachuudhaaf ni dandeessu jechuudha. Akkasirraa'edha kan inni natti agarsiisaa jiru kun akkuma waliin ilaallu iyyuu you now have an AdSense account but because of an error we couldn't erroridhaaf dhiqoo safarinaan jedhaa jira go to it apply. Kan akkasitti continue kun paymentiin kiyya akka sirriitti naaf deebi'ee jira jechuudha. Wanti tokko osoo irraan badin kun isin irratti dileetii godhee deebisee iskareetii godhee jira jechuudha. Akkasinitti tolu abdiin qaba. Arraaf kana isiniif qabadheen dhufee sattaan inshaallah kan walitti deebinu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi